Ibsa deeggarsa gumii maanguddoota Wallaggaa Mineesota irraa marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo ilaalchisee kenname. Ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hooggansa waraana bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo maraaf marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa magaalaa Dar es Salaam keessatti argamtutti geggeeffamaa jiraachuu maddeen amanamoo irraa dhageenye jira. Jalqaba irratti oduu gaarii kanaaf Waaqayyoon galateeffanna. Dhaabbilee fi mootummoota adda addaa keessattuu mootummaa Tanzaaniyaa, Noorweey, Ameerikaa fi kanneen biroo mariin kun akka geggeeffamu taasisan mara isaanii ni galateeffanna. Yeroo dhiyoo asitti akka gumii maanguddoota Oromoo Mineesotaatti rakkoo fi gidiraa uummanni keenya keessa jiru yeroo arginu nagaa kadhachaa turre. Ammas waldhabdeen yeroo dheeraaf lubbuu namoota kumaa hedduu galaafatee fi jireenya uummata miliyoonaan lakkaa'amanii burjaajessaa ture furuuf gareen lamaan mootummaa Itoophiyaa fi hooggansa waraana bilisummaa Oromoo akka hojjetan kadhannaa fi abdii nagaaf qabnu itti fufnee akka milkeessinu ni abdan. Rakkoon waggoota muraasa kana keessatti uummata keenya mudatee uummata caalaa qaamota lamaan birattuu beekamaadha. Walitti bu'iinsa mariinii kun mallattoo dadhabinaa yookiin bitamuu osoo hin taane haqaaf nagaa warra fiduuf hamilee fi kutannoo akka ta'e hundi keenya ni beekna. Biyyoonni addunyaa irra caalaan isaanii tasgabbii keessoo falaa isaanii haala wal fakkaatuun hordofuun eegaa turan. Biyyi keenyas umarratti akkasuma gochuuf waadaa galuun ishee gammanneera. Gumiin maanguddoolee Oromoo Mineesotaas qaamonni lamaan waliigaltee sirrii fi murteessaa ta'een gidiraa uummata keenyaa xumura godhu akka qaban abdii qabna. Kanumaan walqabatee adeemsa nagaa sadarkaa hundaa deeggaruu fi kutannoo cimaa qabnu irra deebinee mirkaneessuu barbaanna. Akkasumas dhaabbileen siyaasaa, jaarmiyaaleen hawaasaa, dhaabbileen amantaa, miidiyaaleenii fi aktivistoonni, maanguddoonni, hayyoonnii fi namoonni fedhii gaarii qaban hundi adeemsa kana akka deeggiraniif jajjabeessan waamicha goona. Gama biraatiin warri yeroo hundaa shakkii babal'isuuf jilbeenfattan yeroo muraasaaf tasgabbiin bu'aa isaa akka eeggattan jalqabarraa kaasee kufaatiin akka ta'u gochuuf yaada qabaattan gara dhumaatti deemuu irraa akka of qusattan isin gorsina. Gumii maanguddoota Wallaggaa